Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa hordoftoota keenyaa kanneen biyya keessaa biyya alaa teessaniin hordoftan hundi keessanuu egaa guyyaa har'aa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa Jaal Qeerransoo Waayyuu haala ammaa kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti deemaa jiru kana ilaalchise yeroo ammaa kana guutuu biyyattii keessatti maaltu deemaa jira ka jedhu bal'inaan laallee jira inshaallah. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo keessummaan keenya guyyaa har'aa ajajaan kaaba Oromiyaa godina Walloo kuni yeroo dheeraa fudhatee gaafii deebii wajjin goonee jirra. Haala amma deemaa jiru kanarratti maal jedha kan jedhu inshaallah toora gubbaa jira kallattii manti sin dabarsa turtiin keessan agadhuma sagantaa keenyaatti infaanaa ta'u qindeessa kan sin biraan gammuu hee callaadha. Aloo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh Jaal Qeerransoo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فياك كم نجا فيوما كان جا كم نجا بدني فيا جا كنو هرجيني سنين بقى هرجيسن سنين جنجا هيا بقى ولا مانجيني هيا Jaal Qeerransoo جا إدو حالين تركي كن إدو ركيسات أجاهي هر سن أرجعني رتورو قبات مي ني الله يو كان تركي هنا تينو تركان فتيزو ده أما يرو أما كان أقولين أرجاجرو Oromiyaa irratti lolli labsamee jira. Lolli kun yeroo labsame immoo akkuma beekamu Oromiyaa irratti lolli labsamuun har'a teknooloojiin babal'atee namuu odeeffannoo gurra wal buusa malee bubbulee jira. Oromiyaa diiguu irratti diinni kan karoora baafatee deemu. Haa ta'u garuu har'a sadarkaa har'a irra jiru kanarratti lolli Oromiyaa diiguudhaaf yeroo ammaa labsame kuni hiikaan isaa maali? Oromiyaa diiguu jechuun kun akka kamii asumarraa haa kaamu kanarraa Kita Oromia digu, wani jalan Oromo berarti juga mau. Setelah ini mah Oromo wang Oromo kekatawa kamu jalan kita ini Oromo tidak untuk balik jadi dia sakiti sahabat apa saja kata kita saja ini kalesa akak kayu ini sana dia kan ada cepat ada tujuan dan isa kayu tunggal menggani ini mah war habisnya apa ini aku ofisar pada ni dia kan ada dia amara jechuudha sabab amara tu patra jirata sabit nikah faedah kau dia kan ada itu jechuudha aku amara terus asal itu mah bisa jadi akan sabit kita ni bushu jechuudha itu orang babu ayu dia negara berani jalan kia Hayyee hedduu ulfaadhu karoorri kanaa kanuma akkasumas jedhaniitu malleen dhaadataa jiranii haa ta'u garuu gaa labsuu yeroo dubbatan maqaa abaa'oo balleessuu jedhuun lolli kun labsame garuu abaa'oo maqaa jedhamu kana dahoo godhataniiti haa ta'u labsuma lolli kun labsame battalumatti lolli kan irratti baname kaaba Oromiyaa godina Wallooti. Wanni kun Oromoodha kaaba Oromiyaa godina Wallooti dursanii lola banuun Oromoodha akkamitti galuu qaba Oromoon waan kana jalqabuma lolli kun jedhame carraa kana fayyadamuuf Oromoo Walloo irratti lola banuun maal of keessaa qaba iccitii maalii of keessaa qaba Oromoon waan kana akkamitti hubatuu qaba. Beekta istiraatejii warraati kun jalqabuma Oromoon haati isa kaleessaa dukkana jalatti kun maal irraa ka'ee gaafa jennu kaleessuma jalqabuma irratti yoo ilaalle jalqaba koloniin gaafa dhufu kan dhufe Oromoo Walloo irratti gaafa Oromoo Walloo kuufsanii cabsanii bitanii akka fedhanii akka barbaadanitti jala oolchan namoota gara kutaalee Oromoo gara biraa deemuudhaan kutaalee gara biraa bitaa turan jechuudha. Haattomiidhaan isaan jala bobaa isaanii jala diina isaanii Oromoo kana balleessanii akka fedhanitti godhanii booda asirra dhaabbatanii kallattii biraatti deemuudhaaf ta'uudhaaf jechuudha. Maka kubusi jiro bara Amaraaf mabaa ta'ee jiru Oromoo Walloo lafa kana keessatti jechuudha makuu Oromoo tokkoo lafa kana keessa balleessuudha jechuudha. Oromoo wanni hubachuu qabu yeroo dhugamaa hubachuu ta'e Amaarri kun yeroo kanatti hidhatee yeroo kanatti qinxaa'ee yeroo kanatti injiramutti Oromoodhaa akka qawwee kaa'ee isaa qawwee hiikkatee yeroo itti deemaa turatu jira ammallee deemaa jiru. Kun akkamittiin galuu dhiyaatii namni balleessuuf deemaa jiru. Uumamaa miti ajjeesee nama akka isaati ofiin golgee dhiiruma akka isaatiifi yoo waa godhee tudduu illee seenaan akka kanatti Oromoon
kanaaf waliin dhaabuu qabu yeroo kun yeroo haala rakkisaa fi yeroo haala zaniitii hamoo qabu kana kanaati jireenya baduu jireenya jiraachuu keessa jiru. Kanaafuu badii Oromoo amalatti naannachuu qabu ofiisaatii maatti na eeggataa jechuu qabu. Isni bira darbanii jireenya Oromiyaa deemanii haala Oromoo kan bira muraa jiran maali ta'anii amaari kun hagamii ta'an jechuun kan hubachuu qabaachuu Oromoo. Hedduu galatoomee hedduu ulfaadhu namni keenya bareechee akka hubatu abdii irraa qabna. Haa ta'uutii egaa yeroo ammaa kana lolli banamee jira. Akkasumatti lolli immoo amma kan aanaa diilee mugaatiin guyyaa dheengaddaa baname malee aanaa baateetiin hidhattoota naannoo Affariinis banamee jira waan jedhamu tokko dubbata. Warroonni lola aanaa baatee irratti banan sunii fi kan aanaa diilee mugaatiin irratti baname sun wal quba qabaa himaatu inni gama naannoo Affaar humna Eertiraan leenjiftee Affarii fi hidhattoota naannoo Amaaraa wal keessa leenjiftee achiin gadhiiftee waan jedhamu tokkotu dubbatama. Isa kana hoo hagam quba qabdaa? Waan kana hoo akkamitti ilaalaa jirtan isin? Akkuma qabdaa kanaaf isheenillee keessa taa'ee du'aa kan qabeenu wanti keessa jiru amaara ofiisaa dindeetta dhaadannoo illee ofii uumaa gochuu danda'u. Naannoo hidhate jira fannoo osoo kudhan hidhate Oromoo uumaa gochuu danda'u. Gaa walitti garuu saboota Oromoo siyaasa fakkeenyaatti Oromoo fi uummati Affaarii biyya Affaar Oromoodhaan garaagarummaa qabu lamaan isaaniitti ilmaan kuushiti jechuudha. Murtee takkicha dhiiga takkicha lafee takkicha walirraa furruu walirraa jechaa jira. Garuu shira uumuudhaan Affaarota fakkaatanii Affaarota of keessaa dabarsanii Affaarota keessa isheenanii Affaarota irra kakaasanii ofiillee keessan himatanii jalaan Oromoo guddaadhaan waan danda'anii fidachiisanii Oromoo gadi dhiibu gidduu kanatti Oromoo sana balleessuudhaaf deemamaa jiru jechuudha. Yeroo har'aa kana guyyaa har'aa kana guyyaa har'aa kana magaalaa Baatee keessatti Affaar irraa Amaara irraa naannoo Amaaraa jechuudha. Asitti ta'anii Oromoo akkamittiin balleessina jalaa olkottaa nu gubbaa gadhuufna marii kanarra oolanii jechuudha. Yeroo ammaa kana guyyaa har'aa kana. Kana jechuun egaa Oromoo irratti akka xiyyeeffannaa akkamitti deemaa jira. Sagantaa yeroo dheeraadhaan xiyyeeffachuu bara kanarraa naaftanicha bara namnicha kanaa irratti walii deemaa jiru kun warra bara cimsaa dura keessuma har'a xiyyeeffachuudhaaf deemaa jira. Irra deebi'anii bara fudhachuudhaaf deemaa jira. Kanaaf Oromoodhaaf maal ta'uu qabaa kan jedhurratti yoo ilaalle Oromoo silaa balaan yoo dhufe dalwatu deebisa malee balaan walitti wal biraa deebisu. Ilmi namaa akka jiraatas akka du'a. Ani kan jedhu kanu jireenya taanaan du'as illee taanaan du'a maqaa qabu fi jireenya wareegama gantaadhaan ilmaan Oromoodhaan waliin wareegamnee seenaa agarsiisuu danda'uu qabna. Yoo jiraachuu hin dandeenye wareegamnee seenaa akka lafa kaa'uu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif bara dhufaa dhagaa Habashaan irratti nurratti dhaqee afuufaatu kale taa'intee ba'aa baatee nurratti deemaa ture har'a qawwee fudhate uffata keenya lafarra buqqisuuf yeroo ittiin deemutti ummati keenya immoo qaama fedhachiisu qaama wal ta'uu dhabe walii dirmachuu dadhabe isuma kaleessa walumaan dhalatee walumaan guddate qaama isaatti kana ta'ee itti fe'atee ittiin deemaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoo of mul'achuu qaba. Kaleessa inni jara fakkaatee qaama Oromoo irraa hiiksisee mootummaa akkanii mootummaa deebii Oromoo irratti bobbaasee faana hidhachiisee faana Oromoo isaanitti gurgurtaa jira jechuudha. Kanaaf bara dhufaa dabra inni faayidaa qabu yoo du'aallee taate du'a kaaneetiin du'aa fi jireenya keenya mirkaneessuuf afaan sana Oromoo bakka ittiin ta'uu qabna jechuudha. Amaarri yoo ati Oromoo nurra duuban beekaa Amaarri jirteetti maaliif wali jedha kan akkanaatiiti nurra Oromummaa qabu wareegamsiisa Amaarummaa isaatiif ficheeffamuu qabu gabaa uummanni. Eenyutu du'ee eenyutu jiraata. Yeroo itti siyaasa jedhan bira dabaree jiru dubbii jiraachuuf dubbii du'aati. Jireenya fi du'a gidduu jira. Eenyu yoo ture Oromiyaa keessa Amaarri ni jirtu akka keessatti haa wareegamnuuti. Haa dhabamnu Oromoo isaan immoo nama achi keessa jiru agarsiisu dubbiin jiru. Kanaan kan hin jedhu wanni jiru Oromoo kanarratti ta'uu qaba. Tokko balaan tokko bishaan yoo ta'e faayidaan jiru. Deebii ibiddaa ibiddumaa jiru. Hayyee galatoomee ulfaadhu gaafiin tokko tokko kaka'aa jiru haga yoom ittisa goonaa bara dhufaa dabra ittisuma goonaa takka lollee Oromiyaadhaan achi Oromiyaa dabalamne Oromiyaan akka taate ta'uu irratti nuuf hin oolle wanni kuni fedhii kanarra nuuf hin oolle takkaan immoo akkuma ta'etu lollee waan kana xumura daangaa itti godhuudhaaf hin jirru waan kana bara dhufaa dabra ittisuma godhaa jirra ittisu kun haga yoomii
ittisa kanarraa gara biraa tarkaanfatuu noo yoo maal godhame akkamitti tarkaanfatamuu danda'a ka jedhu gaafii nama hedduuti. Isa kana waati maal jettame? Gaafii bara dhufa wanni jiru akka jiru fudhachuudha. Tokko itti godhuudhaaf wal dhagahu jala deemu waliin ajajamu qajeelfama walirraa fudhachuu qajeelfama walii gadi. Oromoon yoo qatillee ta'e yoo du'allee ta'e kaduu fi jiraatu waliin ta'uu qabaachuu. Bara dhufaa dabraa dhuguma du'aa fi gaddaa fi ittisuma akkasii godhanii malee akka godhanii Oromoo goteen baay'ee mul'achaa jiru. Kanaafuu kana godhuudhaaf fakkeenyaaf fudhannuuti gara Habashoota kanarra faalloo akkamitti dhachiisaa jiran uummati Amaaraa guutummaatti hidhannoodhaan ka'ee jiru. Akkasoo maal ta'uu qabne dachaa Oromoo harka kudhanii isaan ni caalu. Oromoon harkira walakkaa ta'ee hidhate jara kana ni geessate. Kana gochuudhaaf immoo Oromoo hidhachiisu. Oromoo hidhachu. Oromoo loluudhaaf of qopheessu tu'uudhaaf of kennu wanni biraan jireenyaa fi bilisummaa seenee du'a sodaannee waan ta'u du'aaf of qopheessu ani jiraataa dhiifneeti ani wareegamee dhalooti keenya boruu kun lafa kanarratti bakka kanarratti seenaa bilisummaa fi walabummaa ittiin jiraatu hamba lafa keenyatiin dabarra ani haa du'uuti jennee of kennuu gaafata. Of kennuu yoo jenne wal danda'uu nu gaafata. Wal dhaggeeffachuu nu gaafata. Karaa takkara waliin dhangala'uu nu gaafata jechuudha. Kana yoo hin godhinitti bara dhufaa dabra boolchuu malee faayidaa takka hin qabu. Wal dhachiisu, wal dhageehu, wal jala deemu kanaafuu du'aaf of kennuudha. Jiraachuu dhiisu jiraanne caarraadha. Garuu ani jiraadhaa osoo hin taane ani wareegame daandii kanarratti kufee dhalooti boruu seenaa bakka mi'aa fi jireenya walaba akka jiraatu gochuu ta'uu qabnaa jechuudha. Kanaaf of qopheessuu qofa nu baasa. Hedduu ulfaatu hedduu galatoome. Amma gara godinaa kana keessaa baanee gara ergaatti dabruudhaaf humni waraanni ka godina san keessa miila lamaan dhaabbateen ala daangaa Shawaaroobiitii fi magaalaa yookaan wasan ganda wasan qurquraanaa Gilee Dhummuugaa walakkaatti lafa qotatee humna addaa naannoo Amaaraa 500 bu'eeraa. Namoota saniif qora qalbii yaaddoo hedduu uumanii jira. Isa san uummanni keenya akkamitti hubatuu qaba tokko. Faannoo ammoo addatti harbuu keessan lafa qabatee geeraraa jiru kana lamaan ija kamiitiin gurra akkamiitiin ilaaluu qaba. Kana dura dursee osoo oduu qofa odeessuu odoo hin taane akkamitti wal ijaaree wal dhaggeeffatee haala kamiin of eeggannoo godhuu qaba. Tarkaanfii akkam fudhatuu qaba jettee yaaddate akka keetitti. Wanni amma godhuu qabu uummati keenya lolli ka'ee jira. Lolli amma kaane waggaa waggaanii sirnaa beekama bara leengaddaa bara dabarree jaarummaa daanaa kana keessa waan nurra gahaa ture uummata keenya waan numa beekna akkamitti keessa baanallee numa beekna. Bara isaa eeggatee inni kun bara dabarree adda wanni godhu uummati kun wal qindeessee of ijaaree qaama mootummaatiin kan hidhachiifamee jiru jechuudha. Mootummaatti magaalota akka Kamisee, Dasee, Kombolshaa, Baardaar, Gondar isa keessatti qaamota mootummaa naannoo Amaaraatiin jedhee leenjifamee hidhachiifamee baajata gahaa bahee fi Oromoo ballee Oromoo mootummaatti akka Oromoo walii galaatti jechuudha. Sagantaan baheetti kennamee jiru. Kanaafuu kana amma nuti wanni gochuu qabnu maal nuti wanni godhamne hin jiru. Kijiba ta'aniiti wanni godhamne hin jiru. Garuu nuti amma dhiibbaa nuti keenya kaan ta'uu fi kaan Amaaraa sana of dhiibbuu danda'a. Garuu wareegame caaluu hin jiruuti. Mootummaan naannoo Amaaraa duucha godhame kan ofirraa ittisuuf Oromoon mootummaan bakka jiru sagalee uummata waliin ta'uu qaba. Kallattii jiru Oromoon lola irraan banu kallattii jiru irraan banuu sagalee warra kanaa kallattii takka nurraa hiramuu ni danda'a jechuudha. Mootummaan xiyyeeffannoon isaa walirra qaban kun fakkeenyaaf karaa Karrayyuutiin ni jira, karaa Kaaba Shawaatiin ni jira, karaa garaagaraatiin ni jira. Kallattii jiru hundinuu Oromoo kallattii jiru isaan irratti bobba'ee yoo kallattii isaatti jedhe xiyyeeffannoo haqa takka humni isaan qaban kallattii garaagaraatti ittiin dhaa'uu ni danda'a. Sa'a kana Oromoon amma wanni gochuu qabu akka Oromootti wal dhagahee qawwee Oromoo qofa dhuguu osoo hin taane bakka ta'an hundatti walii birmatee xiyyeeffannoo takka jalatti jedhee jira. Odeeffannoo walii kennu haala deemaa jiru waan hordofu bakka walii dhaamu sagalee walii dhagahu halkanii guyyaa gurra walii kennee wal dhaggeeffachuu fi waan itti hunda dammaqee isaan ilaalee of baasu baraaru ofirraa ittisee diina salphisu wareegama barbaachisu of qopheessuu danda'uu qabaachuu. Hedduu ulfaadhu. Gaafiin kiyya xumuraa gama Oromiyaati. Oromiyaan tuni egaa akkuma beekamtu lafa onis akkuma ati jettee dirmattee walloo keessa hin dandeessu, walloo dhufuus hin dandeessu.
akkuma ati jette yoo kallattii jiran ajandaa jara kana qabsiisan malee tarkaanfatanii walloo as kalaahuu hin danda'an. Oromiyaan biyya keessaa biyya alaa jirtu akka uummata kanaaf ammatti wanni isaan godhuu qaban maali jettee yaaddati gama kutaa warra Oromiyaa irraa jechuun. Silaa beektaa wanni godhamuu qabu ni jira. Oromoon walloo diina walakkaa hajiraan ofii malee hajiraatus malee Amaariffaa kan jiran qabu. Feeta Amaariffaa haga Oromiyaa keessa deemtee uummata Oromoodhaaf fixaa jirtu, Oromoo doorsisaa jirtu. Walloo keessatti hin doorsisne garuu wareegama ofirraa lolee namni tokko ofirraa haɗee ofirraa kuffisee yoo kufeessu roorisaati. Garuu Oromoo roorisaa jirti. Gandaddeemtee manatti bu'aa jirti. Gandaddeemtee fixaa jirti. Ilmaa akka walirra kaasee rashanaa jirti jechuudha. Oromoo walloo garuu akkas godhuu hin dandeenye. Iltumaa miti isaa maatiidhaa akka isaatti kuffisee ofirra kuufamaa jira jechuudha. Uummatummaan nagayaatu nama maqaa shaneetti maxxanfamee waan chaappaa garaagaraatti maxxansanii Oromoo kan xureessanii mootummaa nyaata kana biratti illee nama nyaata kana biratti illee dhageettii guddaadhaan kaa'amee waan ittiin deemamaa jiru. Kanaaf Oromoon bakka jiru waan deemaa jiru kana hunda sagalee walii ta'u waanta barbaachisu baasee bakka sagalee walii ta'u akka miidiyaa barbaachisu miidiyaa illee taana karaa hunda barbaachisu hunda eeguu waraabasuudhaan kennuu barbaachisu kennuu qabu jechuudha. Ni ala jiru keessatti hunduu bakka jiru. Bakka dhukaasaa taanaan dhukaasa bakka jiru dhukaasa. Inni isaa godhachuun qabu hunduu kallattii jiru jira lolu. Bakka miidiyaatiin taanaan aktivistoonni keenyallee taanaan deebii barbaachisu waan Amaaraatiif barbaachisu irratti ejjennoo Amaaraa dura qabachuuf lola karaa barbaachisu hundaan guddinaan nu danda'u qabnaa jechuudha. Kan qofaa miti isaan karaa hundi turanii karaa isaanii lolatu hunda dura Oromoo ofirra deebii gahaa kan danda'u qaba. Of bira dabree ittisuu bira dabree haalee danda'u. Hayyee ulfaadhu sa'aatiin teenya dhumaa jirti. Gaafiin inni dhumaa waraanni bilisummaa Oromoo kaabaa Oromiyaa jiru juntaa waliin Tigraay galanii jiranii hin jiranii jedhanii dubbatu. Isin uummata keessan keessa jirtammoo yeroo ammaa kana akkuma jedhame Tigraay keessa jirtan ka jedhu gaafii nama hedduuti wanni kuni isa kana gaafii akkuma jirutti nu keesse ergaan ati immoo uummata keenya qabdu asumaaniin carraasii kana gabaabsi sa'aatiin teenya dhumtee jirti kana uummata keenya ifa godhi. Waraanni bilisummaa Oromoo Tigraay jedhamu isa jedhame jiranii hin jedhamin beekan jiru kanuma hojiidhaan seeraan waan jireenya keenya fayyadaman nuti waan ifaa akka Tigraay taanaan beeka diina keenya garuu siyaasa maloo qabuu fi waliin diina kana qofsuus kana cabsuuf walii galle malee Oromoo keessaa baate Oromoo keessa baqattee Oromoo keessaa halagaan tokkollee itti maqatee galuuf illee hin qabu Tigraay galuuf hin qabu hin gallu boonus jiraatu saba keenyaaf lafa keenyas lafee keenyas kadhabamu. Roobille biyyan gadhiisu lafa gadhiisu eessarree takkaafate kutuuba takkaafamillee hin deemnellee uummati qaamuun beeku keessa dhalalleetu waliin du'aa jiru qaamuu bahaa jechuu kana. Kana deebii hojiitu deebisaa malee afaan miti abbaan fedha waan fedha ooluu danda'a. Abbaan fedha waan fedha jechuu danda'a. Garuu nuti lafa Oromoo fi lafa Oromiyaa keessatti saba Oromoo keessatti kan du'aa jiru, kan ajjeesaa jiru, kan leenjisaa jiru, kan leenji'aa jiru jechuudha. Kana deebiinsa. Isa Oromoo bal'aa jirma isa Oromoo dinqu. Ammatti wanni guddaa jedhan jiru wareegama qaalii kafalaa jirra. Kanaan duratti wareegama hadhaa nu eeggata. Waqti hundaafu nuti amma keenya yeroo wadaanaa keessa jirra. Yeroo itti beelaa fi eeguudha. Maal isaa hidhateeti bishaan dhuguu fi rasaasa dhugee uummati keenya kan jiraachaa jiru. Kana hunda ni injifanna. Kan itti injifannu haqaa fi olaantummaa amantaa keenya ji'a Ramadaana ulfaataa kanaaf haasa dhullolee nutti injifatu. Kana ittiin agarsiisaa jirra. Qulqullummaa keenyaan nuti itti deemamaa jiru qaama nu dubbatu qabnu qaama nu falmatu qabnu gaafa kallattiidhaan isa bahee Oromoodhaaf uffannee haasa'uu qabnu miidiyaa walamaa akkasitti guyyaadhaa hordofee mo'anii argaa hin jiru. Garuu nuti kan nu falmatu haqa keenya kan bira dhaabbatu haqa qulqullummaa Oromoo qabnu dhabee ilmaa kullichaatiifis dhiiga dhangala'aa jiruu fi kaayyoo haqaa natti wareegamaa jiru akka namaan barbaanne kun yoomillee dhugaa falma waan falmaa guutuu keessatti akka injifannu sababa nu ta'e isa guddaadha jechuudha. Kanaaf ammas waajjirri hunda abshiruu ni injifanna. Wanti injifanneef hin jiruuti tokkummaan keessatti akkuma barattaa yoo ta'u wal dhaggeeffannu waan hundaaf isin bira jirra abshira ammaa boodatti waan hundumaa
والبرجان وهذا الكيسان فقد أتانا مريض دون جريجة أولين جرانا حراكي أنا كتي إشي بقى غلا تباسني أتنا بتسوف يادا تبقى غلا لكن أمتي وانغوني نكونا يفضانا يفضل كينيا عايشين جرا تبقى akhirnya orang itu berdarah di sini. Kalau kamu luka wala bomo jenne halma hatta orang itu kabna acun berbadane insyaallah. Hayye ajaja waran bersama Romo Kabo Romia jalke raso wayu jirat urabi nuri siari raso fayata isinja nama kada ge fatota media madana genyati. Hayye sesuatu fata mai kana toka.